Humna jedhee ilaa fi ilaameen furtuu rakkoo hundaa jechuun aadaa fi duudhaa qabuun daandiitti yaa'ee isgoo jedhe. Kana bosona jirus ilmaanumaa gadaamessa Oromoo keessaa ba'an waan ta'aniif imimmaan harmee fi kadhaan abbaa garaa nyaatti hawaasatti makamaa jiru. Hawaasnis baga nagaan dhuftanii jechuun simataa jira. Warra bosonatti nagaa dhaammatanii hawaasatti makamanis waamicha Oromoo abbootii gadaa fi haadholii fudhannii gallee jedhu. Wal hubannaa dhabuurraa kaka'een fi yeroo adda addaatti immoo wal amantaanii hanqachuurraa kaka'een gaaga'ama hedduu kaffalaa ture jechuudha uummanni Oromoo. Akkaataa ammaa kan itti fufu kataatu yoo taate uummanni Oromoo kufaatii kan kanaa olii keessatti kan keessaa hin kaane keessatti kufuu danda'a kan jedhan irra dhaabbatanii nullee sanatti amannee qajeelfama fudhannee itti dabalee immoo waamicha haadholii siiqee abbootii gadaa uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa nu godhee dhaabbannee sana kabajneeti karaa nagaatti akka dhumnu kan taasise isadha jechuudha. Qawween rakkoon furamu hin jiru karaa nagaa teenyee rakkoo jirtu furannaa jedhee uummanni Oromoo waamicha karaa nagaa haala simannaa ho'aa fi kabajaa ajaa'ibaatiin gara kanatti nu waamnanne yaadde. Warri waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'ee hordofee hawaasatti makaman waliigalteen nageenyaa kun caalatti uummataa fayyadaa jedhan. Ammallee Oromoonni oduu aagaa dhaga'utti jiru. Waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'ee hordofee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bosona turan hawaasatti makamaa jiru. Warreen galanis fuula duraaf hojii misoomaa garaa garaa keessatti kan hirmaatan ta'uu himanii warreen hafaniifis koottaa galaa jechuun dhaamaniiru. Ba'umsaaf galumsi yeroo rakkoo ta'e keessatti kan argattu uummanni guddoo gammadeera. Misooma keessattis haa ta'u, siyaasa keessattis haa ta'u, dinagdee keessatti fi hawaasummaa keessatti gama kamiinuyyuu hojjennee saba keenya jijjiiruu, biyya keenya jijjiiruu sadarkaa addunyaatti waan hojjetamu qabu jechuudhaaf qophiidha jechuudha. Rakkoo ilaalchan nama baay'ee itti dhabneera asiis achiisi itti dhabneera. San qaamni hundiyyuu dhaabbatee of ilaalee gara kanatti beektee dhufuun sana baay'ee natti tole. Naamsin dabarsu jaallan qaqqaalin kallattii hundarra jiran gara kanatti beektee waamicha uummata isaanii simatanii akka dhufanii gara kanatti nagaan akka dhuftanii jedhan. Lafa nagaan jirutti wanti hunduu jira. Lafa nagaan hin jirretti immoo homtuun hin jiru. Kan miidhamu immoo uummata keenya, kan miidhamu haadha keenya, kan miidhamu abbaa keenya, kan miidhamu saba keenya, qabeenya kan manca'u kan uummata keenya akka saba keenyaati. Kanaafiyyuu rakkoo nu gidduu jiru taa'amee haasa'ameera. Gara fuulduraattis immoo agartee nagaa ka caalu hin jiru. Warri aftanillee koottaa warri obbolaa keenya taatanii aftanii bosonatti hin jedhaani. Waamichi nagaa fi araaraa cimee itti fufee araarri boonaan Oromoon waldhibdee obbolootaatiin rakkoo arguurra yeroon itti boqatu fagoo akka hin taaneef ammallee akeektudha. Visit Bayeux and try true estimate.